Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. Ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Har'a Adoolessa 17 bara 2024 akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo guyyaa kana isinitti himna. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa ganda biyyee Jabbilaalitti wiixata darbe jechuun Adoolessa 16 bara 2024 galgala naannoo sa'aatii 4 adeellaa humnoonni finxaaleeyyii uummata irratti taasisaniin namoonni 11 ajjeefamu jiraattonni himaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo kun naannichaa uummata keessa qubatanii uummata nagaa da'oo taasifachuun irra deddeebiin haleellaa raawwatu jedhame. Yeroo haleellaa kana raawwatanitti raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana turuu kan himan jiraattonni uummata baraaruuf deebiin battalaa kennan hin turre jechuun komatu. Dhiyeenya kanas godina Shawaa Lixaa naannoo iddoo gandaa kanaan waldaan geessutti uummata sirna cidhaa geggeeffataa turan irratti haleellaa raawwataniin jumlaan mana waliin gubuun isaanii ni yaadatama. Dhibdee siyaasaa Oromiyaa keessa jiru furuu fi dararama uummataa xumuratti gochuuf mariin araaraa murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraa ibsuu itti fufan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa mariitiin akka furamuuf kan hojjetan ta'uu ibsan. Wal waraansaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruun Oromiyaa keessatti waggoota 6 darban cabinsi namoomaa bal'aan uummatarra gahee jira. Sababa wal waraansaatiin lammiileen miliyoona 1 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun gargaarsa barbaadaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Lammiileen hedduun murtee seeraa malee ajjeefamanii hidhamanii qabeenya saamamaa fi buqqaatiif saaxilamanii jiru. Qaamoleen lamaan marsaa lamaan Tanzaaniyaa keessatti mariif ta'anis waliigaltee malee xumuruun isaanii dararama uummataa dheeressee jira. Qaamonni wal waraansarra jiran uummata qabsaa'aa jiraniif jecha dhukaasa dhaabuun gara teessoo mariitti akka dhufan waamichi dhiyaachuutti jira. Godina Salaalee Aanaa Hidhaboo Abootee ganda Yaayyaa Langoo iddoo addaa Abootee jedhamuun beekamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa gubuu maddeen OMN itti himan. Kun kan ta'e wiixata dheengaddaa jechuun Adoolessa 16 bara 2024 yoo ta'u manneen uummataa baay'inaan 6 ta'uu ibiddatti qabsiisuun gubanii deemanii jedhame. Obbo Tasfaayee Baaburee Araggoo Kabbadaa Dasii Jabanuu Baloo Dubbii Tolchaa Nagaashuu Girmaa Suyyumee warra manni jalaa gubatedha. Naannichatti waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa kun walitti dhukaasaa turuu kan himan maddeen qabata sanaan manneen jireenya uummataa ibiddatti qabsiisuun gubanii jedhu. Humnoonni tika mootummaa murtee seeraa malee nama hidhanii dararuu itti fufanii jiru. Oromiyaa bahaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa
Baatii lama dura qabamuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti kan hidhamte shamarree Faayimaa Ahmad hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne. Akka maddeen odeeffannoo himanii jedhanitti Faayimaan ji'a lama dura halkan sa'aatii 9tti mana qabamuun kan hidhamte yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa kutaa magaalaa Sulultaa Akkichuu jedhamutti hidhamtee jirti. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiraatan rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachuu ibsan. Wal waraansaa raayyaa ittisa biyyaa fi humna dafee dhaqqabaa Sudaan jidduutti adeemsifamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman danqamuun haala ulfaataa keessa jiraachuu himan. Waraanni biyyaalessaa lammiilee Itoophiyaa magaalaa Amaamaat keessa jiraatan qabuun hidhaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Lammiileen kun erga hidhamanii torban kan caalan yoo ta'u beela dheebuu fi ho'aan miidhamaa jirra jedhan. Lammiileen kunniin mootummaan Itoophiyaa gara biyyaa nu galchu jechuun gaafachuutti jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii bal'ina oduuwwan kanneeniif kanneen birootiin galgala walitti deebina. Hanga sitti oolmaa gaarii qabaadhaa.